Waxabajjii sagal bara 2026 kabajamtoota daawwattoota keenya akka mul'atan shabboo miidiyaa irraa oduu ammaaf qabnuun isinitti himaa Shamsuu Bashiri dura irratti matoota oduuti. Baajanni mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 2.3 ta'uu dhagahame. Ajjechaan uummata nagaa baadiyyaa waggoota 8 darbaniif lafarraa duugaa turte siixee Finfinnee galtee jirti jechuun qondaalli kaafaa ofii xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dubbatan. Abbaan taayitaa qabeenyaa kaapitaala Itoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa kennuun dhagahame. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa tarkaanfiin godaantota seeraan alaa irratti akka fudhatamu himan. Murteessaan kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa Ameerikaan viizaa dhorgattee waancaa addunyaarraa akka hafuuf ifaan ibse. Babal'ina oduuwwan kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu waliin tura. Baajanni mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 2.3 akka ta'u dhiyaate. Baajanni mootummaa federaalaa Itoophiyaa bara 2019 birrii tiriliyoona 2.3 ol akka ta'u manni maree ministeerotaa raggaasisee jira. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee irra taa'een baajanni mootummaa federaalaa bara dhufu birrii tiriliyoona 2.3 akka ta'u kan murteesse wixinee baajata mootummaa federaalaa kan bara 2019 irratti erga mareetee booda beeksisee jira. Manni marichaa yaa'ii idilee 56ffaa taa'e kana wixinee baajataa dhiyaate irratti bal'inaan mari'achuu fi itti dabaluudhaan murtiin kun mana maree bakka bu'ootatti akka ergamu sagalee guutuun raggaasisee jira. Baajanni manni marichaa raggaasisee birrii tiriliyoona 3 biliyoona 300 fi 39 miliyoona 268 kuma 126 fi 738 hoggaa ta'u baasiiwwan idilee baasiiwwan kaapitaalaa deeggarsa mootummaa naannolee fi milkaa'ina misoomawwan gargaraaf akka oolu ibseetti jira. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa baajata bara dabree bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa birrii tiriliyoona 1.93 ramaduun isaanii yaadatama. Waajjirri muummee ministeeraa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka beeksisetti baajanni mootummaa federaalaa kan bara 2019 kun hojiirra oolmaa baajata bara 2018 irratti hundaa'uun jechuun ibse. Jijjiirama diinagdee fi hawaasummaa gara fuulduratti ta'u akkasumas galmawwan mootummoonni kaatan galmaan ga'uuf dandeettii faayinaansii mootummaa akkasumas waajjiraaleen hojii raawwachiiftuu ergamaa fi itti gaafatamummaa itti kenname hojii wal bira qabamee baasiin barbaachisu erga gamagamamee booda kan dhiyaate ta'us manni marichaa ibseeti jira. Itoophiyaan riifoormii maayikiroo ikoonomii hojiirra erga oolchitee as diinagdeen biyyattii danqaalee diinagdee keessa hafaa jiraachuu fi bu'uuraaleen diinagdee jabaataa dhufuus ibseeti jira. Ajjechaan uummata keenya baadiyyaa waggoota 8 darbaniif lafarraa duugaa turte siixee Finfinnee galtee jirti jechuun qondaalli kaafaa ofii xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed dubbatanii jiran. Obbo Jawaar Mohaammed dhimma ajjechaa kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa jiran erga ibsanii booda gurbaa Fir Hamzaa Booranaa kanas eda ajjeesanii jiran jechuun dubbatan. Akka obbo Jawaar Mohaammed jaanitti durriyya hundatti qawwee fi waraqaa eenyummaa tikaa raabsanii hayyama ajjechaa kennanii fi bobbaasanii jiranii jedhe. Dhumarrattis obbo Jawaar Mohaammed akka jaanitti Finfinnee keessatti namni lafarraa wal fixuuf ta'a jechuun sodaa qaban fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansanii jiran. Obbo Jawaar Mohaammed gama biraatiin barruu mata dureen isii goolabbii tiraajeedii uummata Oromoo Wallaggaa mudatee jettu jalatti namoota akka ajjechaa raawwachiisan ibsanii jiran. Akka barruun Jawaar Mohaammed ibsitti warri garee Jeneraal Haayiluu Goonfaa fi Koloneel Abbabaa Garasuu miidhaa Daawud Ibsaa Asmaratti irraan gahee haaloo ba'uuf jecha jibbaan gubutamanii uummata Wallaggaa loqodaa fi eenyummaan adda baasuun ajjeesanii laga gafarsatti gataa turuu himaniiti jiran. Obbo Jawaar Mohaammed itti dabaluudhaan kanneen Daawud Ibsaa jalatti hafan ammoo kanneen akka Ahmad Filee fi Yusuf Ilma Jaarsaa yookaan Riyaad Haaji Kadiir Baaroo kanneen jaman haaloo marroon dhaaba ganee jira jawaa ba'uuf shiftoota akka Faqqadaa fi Moosee fayyadamuun uummata Wallaggaa san ajjeesaa saamaa fi qeerraa maccaasaa jiraachuu ibse. Gareen kun lachuu yakka isaanii raawwachuuf mootummaa tokkotti maxxanan kan jee obbo Jawaar Mohaammed tiraajeedii kana caalee agartanii beeytuu jechuun erga gaafii gaafatanii booda rabbi guddaan uummata keenya afaan bulguuwwan kanaatii haa baraaru jechuun yaada isaanii goolaban. Abbaan taayitaa gabayaa kaapitaala Itoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa kennuun dhagahame. Abbaan taayitaa gabayaa kaapitaala Itoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa dhaabbata Naayijeeriyaa United Capital Financial Services kennuu isaa beeksisee jira. Abbaan taayitichaa ibsa baaseen dhaabbata damee United Capital Group kan Naayijeeriyaa kan ta'e United Capital Financial Services hayyamni tajaajila gabayaa kaapitaalaa kennamuufis ibseeti jira. Hayyamni kenname kun dhaabbatichi damee baankii investimentii jalatti akka hojjetu kan hayyama hoggaa ta'u abbaan taayitichaa dhaabbataa muudamuun qondaaltota boordii 5 mirkaneessuu fi bakka bu'oota muudaman 4 hayyama kennuu isaa ibseeti jira. Jimaata caamsaa 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hayyamni haala seeraatiin kenname kun lakkoofsa tajaajiltoota gabayaa kaapitaala biyyattii keessatti hayyamni kennameef lakkoofsaan 18 ta'uun himameeti jira.
akkasumas lakkoofsa baankota investimentii gara 7 ol kaasee jira. Kunis hojiirra oolmaa fi guddina gabayaa kaapitaalaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru mirkaneessuu fi guddina itti fufiinsa qabu agarsiisaa jira. Sirna kenniinsa hayyama seeraa kana irratti haasaa kan taasisan Daayirektarri olaantuu abbaa taayitaa Haannaa Taallaqee dhaabbata guutuu Afrikaa Paan Afrikaan akka Yuunaayitid Kaapitaal kun gara gabayaa biyyattii seenuun isaa seenaa guddina gabayaa kaapitaalii Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa ta'uu ibsaniiti jiran. Gochi kunis sirna qindoomina faayinaansii biyyattii guddachaa jirtu irratti amantamummaa fi tarkaanfiiwwan fooyya'insa deemaa jiran irratti amantaa jabaan jiraachuu isaa agarsiisa jiran. Daayirektarri olaantuun kun dabalataan guddinni akkasii dandeettii gabayaa Itoophiyaa fi fooyya'insa dhaabbatichaa mul'ateef beekamtii guddaa kennameedha jiran. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa tarkaanfiin godaantota seeraan alaa irratti akka fudhatamu himan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Raamofoosaan haasaa uummataaf taasisaniin godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfii akka fudhatan beeksisaniiti jiran. Haasaan isaanii kunis hiriirri mormii farra godaantotaa hojii dhabdummaa olaanaa irratti erga dhagamee booda ta'uu isaati. Tarkaanfiin fudhatamaa jame keessaa hojjechiiftonni hojjetaa sanada hin qabne qacaran akka hidhaman ibsaniiti jiran. Dhaddachi saffisaa godaantota seeraan alaa biyyaa baasu akkasumas odeeffannoo baayoomeetirikiin galmaa'uun waraqaa hayyamaa hatan itti fayyadamuu irraa oolchaa jiran. Ta'us lammiileen Afrikaa Kibbaa seera kana harka ofiitiin akka hin raawwachiifne akeekkachiisanii jiran. Torbaan muraasa dabran biyyoonni Afrikaa sababa hokkora jabaateen lammiilee isaanii Afrikaa Kibbaa keessaa baasaati jiran. Hiriirtonni farra godaantonni sanada hin qabne akka biyyaa ba'an gaafachuun hamma waxabajjii 30 bara 2026tti daangaa guyyaa kaa'aniiti jiran. Guyyoota lamaan dabre qofa godaantonni Afrikaa dhibbaan lakkaa'aman mana manatti doorsisni irra gahaa jiraachuun himame. Kanumaan wal qabatee godaantonni mana isaanii dhiisanii bahaati jiran. Kana malees lammiileen Moozaambiik hedduun iddoo Moozel Bee jedhamutti ajjeefamanii jiran. Guyyoota lamaan dabre kana ammoo gareen namoota 140 ta'an gara Maalaawii fi Moozaambiik deebi'uuf konkolaataan ba'uuf dirqaman. Magaalaa Darbaan keessatti lammiileen biyya alaa waajjira dhimma biyya keessaa fuulduratti torbaanotaaf taa'uun lubbuu isaaniif akka sodaatan himan. Raamafoosaan godaansi seeraan alaa tajaajila uummata Afrikaa Kibbaa irratti dhiibbaa hin malle kaa'ee jira jechuun dhimma furamuu qabu akka ta'es ibsaniiti jiran. Kanaafis qabxiilee furmaataa 5 kaa'aniiti jiran. Seeronni kunneenis tokkoffaa irratti warreen seera godaantotaa cabsan irratti tarkaanfii fudhachuu, lammaffaa eegumsa daangaa jabeessuu, sadaffaa malaammaltummaa sirna godaansaa keessa jiru baasuu, shanaffaa irratti seera godaansaa irratti qaawwa jiru cufuudha jiran. Raamafoosaan qabxiilee furmaataa 5 kana erga baasanii booda rakkoo kana furuuf biyyoota Afrikaa kaan wajjin hojjechuu akka qaban himan. Ta'us lammiileen biyyattii harka ofiitiin tarkaanfii fudhachuu irratti akeekkachiisanii jiran. Yeroo seerri cabu kan tarkaanfii fudhachuu danda'u qaama mootummaa hayyamuu qabu qofa akka ta'e ibsuun kunis seera godaansaa ni dabalata jiran. Murteessaan kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa Ameerikaan viizaa dhoorgatte waancaa addunyaarraa akka hafuuf fiifaan ibsee jira. Murteessaan kubbaa miilaa Somaaliyaa kun erga Ameerikaa seenuu dhoorkamee booda waancaa addunyaarraa akka hafu jaarmaan kubbaa miilaa addunyaa bulchuuf fiifaan ibsee jira. Bara 2025 murteessaa cimaa jaamuun kan badhaafame Umar Abdulqaadir Artaan murteessitoota waancaa addunyaa Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoo waliin qopheessanii filataman keessaa isa tokko ture. Garuu aangawoonni Ameerikaa akka inni hin seenne dhorkan. Artaan balalii Istaanbul irraa ka'een erga Miyaamii qubatee booda addatti qorannoon dabalataa irratti geggeeffameeti ture. Eedonni daangaa erga qoratanii booda addatti fo'anii daangaa Ameerikaa seenuu dhorkan jechuun CNN gabaaseeti jira. Aangaan gumruukaa fi eegumsa daangaa Ameerikaa murteessaan kun Ameerikaa seenuuf ulaagaa seeraa waan hin guunneef dhorkame jechuun CNN himeeti jira. Qaamoleen nageenyaa erga sakattanii booda Ameerikaa seenuu akka dhorkan himurraa kaafe sababa itti dhorkame bal'inaan hin ibsine. Somaaliyaan biyyoota pirezidaant Doonaald Tiraamp akka lammiileen ishee Ameerikaa hin seenne dhorkame irra kaa'an keessaa tokko ta'uun ni yaadatama. Erga bulchiinsi pirezidaant Tiraamp biyyoota irra dhorkaa viizaa kaa'ee namoota biyya alaarraa gara Ameerikaa imalan irratti sakatta'iinsaa fi qorannoo cimaatu taasifamaa jira jechuun CNN gabaasee jira. Dhaabbanni kubbaa miilaa olaantummaan hoogganu fiifaan ibsa baase keessatti hojimaata immigireeshinii biyyoota dorgommii kubbaa miilaa qopheessanii keessatti gahee akka hin qabne eeree jira. Eenyu akka seenuu fi hin seenne heeyyama kennuu fi dhoowwachuu kan danda'u biyya qopheessu ta'us ibseeti jira. Waldaan kubbaa miilaa Somaaliyaa dhimma kana irratti xalayaa fiifaaf barreessee jira. Aangawoonni Somaaliyaa murteessaan Ameerikaa seenuu dhorkame Artaan dokumentii seera qabeessaa fi paaspoortii dippiloomaasii eessattuu imaluuf isa dandeessisuu qaba jechuun murtii kana qeeqaniiti jiran. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun shabboo miidiyaa irraa isinii qindeessine kana fakkaataa Anshamsuu Bashiirii qophiileen shabboo miidiyaa itti fufanii nagaan nu tura.